Taduma godhuu qabda Afraffaa. Taduma. Jalqaba godheetti lammaffaa Afraffaati yaaddee jennaan. Kanaafuu urjii Afraffaadha takka eeggadhu walakkaa keetti takka hafte. Umar akkoon qabaannaa Afraffaan awayyaa'u. Akkasii atilee ni naaftu maaliif anat boodarra dhufe jetta natti fidallee ta'e yaaddoon akkasii keessa seenaa gurgeennan kootan guute gaa. Tasadaffaa eessarraa godhatu bareedi. Tasadaffaa eessarraa goona bati warri booran ansila booran Tasadaffaa. mala afaa inda waliin beeynu. Warra maccaaftuu lamaa kana goona shawaa. Shumala mataan keessa baafti jiru. Warra meeshaa qara qabu manaa qabu. Kutaalee hunda keessa warra meeshaa qara qabu manaa qabu barbaadu. Eessarraa goona seete Jimma ni qabdaa, shawaa ni qabdaa. Kutaa lamarraa qofa godhama. Takka durraa godhi. Iluu fi boorana yoo ta'e bareeda. Boorana wayya. Yooyyaa. Daddy kenan dagatan ayya. Sai bilbila kaisa. Ati bara hiriira keessa an duraanuu si jaaladha ture. Sadaffat. Kucuma diggi gaafa jettu qofa alaalee feentii nyaadha. Sadaffallee ati na godhe. Ati hiriira keessa jirtaa waan takka sodaatin. Adara rabbi bono na kuti. Garuu Sadaffallee ati na galchi. Alfafa. Sheetichi samoon olee galtan sun akkanatti hin galu. Abshir suntuk ana sira dor ka kana ro adis kana kamili kira kana tu. Kamin yo. Kingi. Bamu diga. Kingi. Simbaru qabdan dhalaan kalloon dhalaan gagabbatu nama mata gadeetti dadhabaa qabdu sun dhiira qal'aa waan ta'in dhiira furdaan waliin galtan jireenya illee hojjisaniin deemu. Qal'aa akkanaa bismaara kan argite. Yoo hin ta'u kaa jechuun uumamaa bar dhiirri furdaan dhalaa qal'aa barbaaddi. Dhiirri qal'oon dhalaa amma ani qal'ina kiyyatta mana anarra guddoo barbaada. Eegale gabbatu wannoo qabdachuu ta'a. Hirqaba mun. Jireenya kan adama sadaffaa taasare Wallahi. Dufu? Alhamdulillah. Jimma fuute arsii fuute harargeen fuuta wallaggan fuuta walloon fuuta inshallah. Wallaggaa fi walloon fuudhu maaliif fuudhe beektaa? Dhalaan isaanii baay'ee babbareeddu rakkinni jiru maalinni amma ta wallaggaa fuudhe deemiti akka tasaa qabsoon tunoo ite bosona nuu seeni naan jettee ergitti ana akka dhalaa obseen dandeenye bosona seenee dhalaan bosona hin jirtu achitti rasaasa mataa ofitti kaa'amu akkam godha rakkoosanii baramma amma rakkoosan silaa dhalaan jara babbareeddu dhalaa ajaa'ibaatti Oromoo keessa walaakin ana amala kiyya wajjin deema manam bosona seenee dhalaa yoo waliin argine diina dhiisee rasaasa ofii matatti of dha. Walloo biroo deeme mootu qawween mana nu jira. Ana reediin kee faaran kee wayitaasii dhalaa dabba guddaa argu ija wajjin erge rasaasa matatti na keessi akkasitti wal dhabu. Yoole? Ana suwaanni shawaa fuuta shawaa sii goona qoon. Afaanin goota gaamaan reedi bosona seenuu si barbaachisa. Aktivistii taateetuma qabsoo afaanin goota. Qabsoo afaanii hin danda'amu. Akkasitti immoo jaartii irraanfatan hin gammachiisan jaartii danda'ani. Bosona yoo si ergite kan yeroo Yaa rabbi reediyaa nama kanaa natti fakkaatu turte bara nama amma galaalee teenala reedii gochuudhaaf. Ni maalif? Nama jaartii hin tuine bakka nama jaartii takka hin dandeenye takka na fakkaachuu turte. Da'iifa namaa tokko. Lakkaa nama jaba. Akkasuma qal'aa dhiiransee dhageeffadhu Oromoo maal jettu beektaa? Qal'aa dhiiranseetu garbuu qallabanseetu garbuun kun yoo nyaatamu garaa namaa ta'uun se'anii beektaa garuu jabin isaa gaddaati qal'aan kun illee dhiiran fakkaattu garuu yoo bira ga'oo
Asasa badabbo shuggutii kana. Shuggutii xiqqoo sun akkatti uummata lafaafitti hin argine. Kanammoo miira keessa nagalchite dhugaa rabbi. Ati hin beektu miskiina wallahi dhalaa dhiijoo ijoollee qaqalloo hin beektu jechuudha. Amma akkana jettee. Ada kulle. Hojii keenya. Warri diyaaspoora kun amma komii isin irraa qaba. Diyaaspoora wayii akkamitti shugarmaa illee taatu naa barbaadu didda. Ijoollee biyya arabaa baay'ee ergadhe. Gammada. Nantinan kumaaf wayii kun. Follow godhaa asu gammada. Diyaaspoora maan an barbaanne amma waraanni kiyya kutaa ittaatu diyaaspoora ta'uu. Waan namarratti hin barbaaddu asirraa tiktaakii kana isin jala ooltimi. Online abboo sodaatti dhalaan diyaaspoora sun online nama jala jedhu. Firarraan fa'aa yoo ta'in amma fira jedhamu qaba akka isinirraan dhufa. Ijoolleen biyya arabaa sun haala hin qabdu yanii nu sodaatanii barnoonni miskiina kana. Yaa garuu faashina jijjiirte achi dhayxee dhaltu malee hin fiddu. Kuni waan nama ulaagaatti biyya ol baasan mana sani. Ani kaayiroo wanti nama malee asitti agartee waraqaa ofii argannaan biraa taramsaniif. San malee iyyuu ani achitti hin argadhu ka firiidamii asitti jaartii sadii afur fuudhuun achitti hin ta'u ani dhufuun barbaadu biyya keessa isa. Asuma naa wayi. No, isteenni jira, isteeta hayyamu jira achi galta. Dhugaa? Yaa. Ameerikaa keessa isteenni hayyamu jira? Yaa. Achi isteeta sannaa'ee maqaa giseedhaan achitti ofirraa baqadha. Yaa achuma galta. Fuutaa gafeeti. Takka. Heeraan gootaa taa'uun akkasuma fuuta. Shari'amaan fuuta. Yaa laayisansii isin kannanii ammoo ittiin gaafatamte. Laayisansii argattu kaara koosani laayisansii qabdu sun muka sitti cabsite. Maal godhate shari'aa maatiin qabda. Laayisansii jira maal godha? Jarri yoo si namanni rakkoodhami garuu shamarra yoo si jechuun hin jiraami. No, islaamuma amantu fuuta kata shari'aadhaan fuuta. Takkatti duraasan. Yoonna gootaa taa'uun. Garuu yoo mootummaa sirriitti beeka dhiibbaa qaba. Oma rakkoon qabu. No, isteeta ittiin qabne jira. Okay. Laayisansiin argattu malee rakkina hin qabu. Laayisansiin argattu malee rakkina hin qabu. Takkatti duraa waraqaatti argattaa taa'uun haga feete fuudhuu dandeetta. Isteeta kan badaa isteeta wayiiti. Yoo si kasisanillee yuutaa fi isteeta biraa tokko yoo Yuuta gala. Ajaa'iba! Ameerikaa keessa illee jira naan jira egaa. Nu bar takkatti baratti jira. Fedhii bakka Minisootaa keessaa ba'a waan jira jirta. Isteenni waldi daawara heera mataa isaa qaba marta. achiillee dhuftummoo takkaan malee dhufuu hin dandeessu gaa. Wayita magaalaa biraa seentu moo? Amma achirraa gisee gara Ameerikaa dhuftu. Ayyee. Takka malee dhufuu hin dandeessu. Yaa Allah. Magaalatti makeessatti eeyyamamte san malee golii gadi hin deemu hin ta'u iyyuu. Vaakeeshinii lamaan qabattee deema jechuun hin danda'amu gaa. No, Ameerikaa gisee dhuftuun baana. Naa gala haa biyya biraatti immoo san naa gala dhugaadha. Achitti dabalatta malee asii takkamaan seenta. Gaarii gaariidha. Kunuu akbaara haaraa waan bareedaa dhageeffadhaa warri quba hin qabne. Garuu Ameerikaa sanitti sa'aatti maarraa godhan jaartii lama. Takkatti nu qiyaamaa jiru. Rakkoodha dhugaa jettan biyya arabaatti rakkoodha Itoophiyaa ta'e maafis cinqe. Guyyaa asitti Akka qopheessee kuulii dabarraa ooltii atillee kuulii dabarraa. Kanaa qopheessamma takkatti fidhadhe silaa imaana qabaatu qabdu duraatti moota irratti fuudhan sana. kana keessa keezii ta'e ni cofnaan jaa yaasiin ijaa barta akkasii qopheessina.
Yaasin nama nuyi isaanii sise yaasin amantiin qabu meesa jira. Si nama nu obboleesso Kanaadaa keessa hin jiru de isteeta warra Ameerikaa irraa haasaa jirran. Walbaa isin kakkachiifna. Hin kakkachiisaa qaba. Reedi ana naman tu takkaa dhiisi allamaa sun qopheessu. Yoo. Hin qopheessita garuu waan itti wal amannu qabna waan itti wal hin amanne qabna. Gara galfa doodaa. Ana koo yoo mana amanta reedi. Nana maal obbo hiriyaadhami wal beeyna wayi orma taane. Asoo akka ati takka Minisootaa qopheessii fi an takka asii Kanaadaan hin qopheessaaf. An takkatti warra diyaaspoora keessaan Kanaadaan barbaadu Kanaadaa isteenni lama heeyyamu hin jiru. Ameerikaa jedhadhani amma dhaga'e. No takka Ameerikaa takka as vaakishinaas dhufta gaa vaakishina. Adaan hojiitti deebi'oo. Hojii maal jettaan ati? Jechuun wayitaani vaakeeshina dhufee amma dalagatti Ameerikaatti deebi'u. Isiin akkam taatti? Ollaadhaa dhayita dhiyaarta. Anaas si eegaga. Kabajamaa fi. Isa jedhem fuudhan jettu afaan baate. Amanamaa fi hin jettuuni. Amanama. Maala koo yaagutoo jedhama asii biyya keenyatti dirta. Reedi. Akkami Kanaadaa qorri isin keessaa wayaan ta'e ati takkatti ma fuutu jira. Namni sadii afur kuloo hiriyaan kee gaafa atas jirtu jaartiin qabna amma lama qaba. Maalin godha yaa? Jaartii Kaayiroo dhufeetiin fuudha gamma haasoo fideetiin dhufaa. Billahi alee godoo isa fiddee dhufte. Fuul ispoonsarii ati jettu san silaara. Numa laaleeti. Ammoo qalbiin nu taphatee jeeti gaa nama jaalannutti qalbiin nu cabsin. No. Reedi gaaffiiwwan jira geesse. Osoo wajjin dheene dura Kaayiroo dheene naan jeebannaafetti. Yaa. Yoo akka tasaa kaayyoo Kaayiroo dhufuu qabaatellaa suu kiyyatu qoqqootu gurbaan kun yoonnoodha. Hin ta'u. Akka miidiyaa irratti kanaaf itti lafatti. Akka warra Liibiyaa san durriyyee harkasiisisee birii isa walsiisa. Lafatti nama namee.